ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ kanarraa kan si yeroo sin dubbattu yaaga miskiina mobaayilii biraatiin hin banne mobaayilii of biraa qaba eenyuu keetiin na ergi tiktokii irratti share naa godhe gabbuyi maal irratti si erga tiktok irratti share okay iza shala tiktokii dhuma kiyyatti share naa goota anasii bana uummataaf ani amma siifan dhugaa kee kana baasuudhaaf akkam godhani beekta baasuudhaaf shamarran biyya arabaa keessa jiru guutuu keenya taklaa buusii buufannee xabaqaa bitannee nama haaree bakka san dhiiga sanii fi reefka san qorsiisnee dhugaa shamarran keenyaa baasu. Reeffa teessanaan galina ani reeffa miti waa'ee reeffa miti ijoolleen kana ani wanni na fayyisu amma. Kop link godha kan na fayyisu ani ana kan na fayyisu. Wanta takka hin barbaadu ani dhugaa obboleettii jaraa baasuuf jennaan na dhiiban isaa ergan karaa buuse doofaan qofti doofaa sinitti himaadha dhaggeeffadhaa warri Dubaay jirtan warri jaarsumii kadheessaa jechuudha nu arrabsite naan jetta miti amma sin arrabsu an takka miidiyaa kanarratti nama arrabse hin beeku sii galee koppiliinki godhaa wanti tokko heduu kanaa jira siifu lakkoofsa kiyya si ergi keessaa na shubbisi siifin erga viidiyoo har'aa qurcii wayina seete moo camlaaqqa ani amma uummata kun barbaadu dhugaa yoo barbaadan ijoolleen asirratti kottaa ragaanaaf ba'a warri kaleessa asirratti ol baatanii siifoo koo galatoomi dhugaan bahee jira jettan hundi kottaa amma sin darbate kunoo ammallee gubaa jiran dafi sheer naa godhe eenyu san dafi sheer naa godhe ani du'ee bada malee oduu jaallattu udduu haadha keetiitti oduu naccitu sharmuxa deemina jira si argaa ture silallee achitti gadhee osoo waan takkan beekiniitu attis borduu teessiif akkasii iyyina sareettiidha dubartii taatee akkam nama aarsiti ilma gandaan deemte akka jirtutti garanaan illee garasiin illee si haasqallu maal kun yoo namni du'e illee gandatti keessa yoo namni fayyallee gandaggeessani sargiillee gandaggeessani boo'ichallee gandaggeessani maal taatani ashqaabaachochi naan ergine kaa'eessa jirta hillaala jeesa jechaa jiru abdii hin beeku jedhin abdii nan beeka jedhi malee beeku jennaan reeffisiisii dhufuu hin danda'u ji'a jaarree taa'uu danda'a oggaarree taa'uu danda'a wayin immoo achumattuu awwaaluu danda'ama naan jedhi maaliif immoo reeffi shakkaa dhufu maalan barbaade garuu hin nyaadhu obboleettii koo kan ilmooshii dhaltee ilmooshii ilaalu ijaarrattee mana ishii ilaalu bakka yogguma kan biyyarree deeme booda ishii sanan laana bakka mootaa ishinitti awwaallamte san garaan na jabaata kanan jedhufi malee odoo bakka barbaadetti awwaallamte obboleettiin koo kun hin argadhu wal jettee toonan argitu ani ishii arguu hin danda'u.
mi giftiko anana awra buketif inna obboleettiin abdiin na sodaachise obboleettii kee gashuu yoo siif barbaadde abdii beeka jedhi yoo ati abdiin beeku jette obboleettiin kee eenyuyyuu reeffa kanatti siqee gashuu hin danda'u sinii galee itti aansuun immoo moobaayilii isheellee na bira jira qodaan ishee guutuun na bira jira maallaqa wayiillee na biraa qabdi deebistee obboleettiin maal jette ani obboleettiin koo waggaa 7 guutuun anaasoftee hin beektu waggaa 7 guutuun anaasoftee hin beektu sagalee dhuma ishee nama natti dawwaleeyyuu ani hin beeku haadha isiin duunaan isitti dawwaltani erabaa kaachuu taa'u maa na sodaattu maa nan gashitan maa ganna darbitu kanaaf mana keessan banattanii koppilink godha warri kaleessas turtanii hundi kan olirraa haasaa haqa waan argitan qofa. Siifu ati rabbiin si wajjin haa jiraatu rabbiin balaa hamtuu jalaa eegee ilmoo kee wajjin si haa jiraachisu haa dhooku sidha Oromoo qulqulluun intalli Booranaaf Baarentuu si qofaadha tuun garaafis hin bitamti jechaafis hin bitanti nuun afaan qabadhaa jedhanitti achitti dhaqanii jaarsummaadhaan bitaman ijoollee teenya ijoollee garaddolee ijoollee nyaata barte ijoollee Dubaay kana jirtu saroota ati rabbiin si haa jiraachisu ammas waan biraa homaan dubbadhu. Ani wanta obboleettiin adda dhufte moo dhufne as mana kana? Dhuftee jirti. Mee maal jetti ati intala tuulamaati dubbadhu waan siin jettu. Dhugaa rabbii suma sagalee amma ati dubbatte obboleettidha abdiitu akkana jedhi naan jedhe ani waanan reefa micoo fudhadhee yookaan immoo garaa murachuu barbaadufan tolee jedheeni kaleessa akkas jedhette ragaa baate obboleettiin haadha wajjin dhalatte. Abdiin diraamaa kanan tolchee kana hundumaa angoon. Ayyaantu jalqabumarra bari dubbiin kun jechuudha. Dubbiin dhumti tokkichi bakkeetti deebi'ee hin jiru. Mucaan amma jaalallee shiidha jedhanii nutti fidan kun dheengadda Mubaarak viidiyoo bahi jennaani isa miliqee baheedha. Ishii otoo inni jaalallee shii ta'ee imbaasii galchee jiru otoo jiru Mahammadii fiduu maaltu isaan barbaachisiisa. Mucaa sana Mahammadii isa jettu niitiin abdii fiduudhaaf maaltu isaan barbaachisiisa. Erga mucaan kunu imbaasitti mucaa wajjin inni kaa godhachuudhaaf yaadaa ture jedhan. Amma mucaan kana yaadaa ture kamiin isa Nasir jedhamu isa sana isa seenaa maaloo jedhu viidiyoo silkii isaa irratti kan dhufee viidiyoo hin bahin sun. Otoo inni jiru niitiin abdii maalifii fi mucaa sana Mahammadii san akka inni an abbaa manaati jedhee dubbatu maaliif goosisan? Mee dubbii waliif fakkaan eessa yaada sosobanii warra mucaan du'e jedhan sanirra kaa'uudhaaf dubbii achitti uummata biyyaa wal ficcisiisuudhaaf godhu jarra. Bilis ammallee ayyaantu. Anoomta mana kana baneef waan jarri haasaan osoo hin taane waan nuti mana kanatti haasofne ragaa sin argattanii sii galee kana ragaan sin argattan maali kaleessaa fadha. Kaleessa Dubaay irratti ragaan argadhe ayyaantuun ofii fawajjeeftee nan lakkisiin jettee mataaraaf naan warri dhiiraa darbatan moo darban. Sirriidha. Isa dubbadhaafan falmattuun dubbachuudha. Ilaa dubbattee. Siifon namichi dubbatteerti. namichi isheedhaan darbate tajaajila wangeelaa malee jedhe santu achi darbate. Okay. Nama iddoo aarsaa dhaabbatee tajaajiluutu isheen akka dhugaan dubbanneef ishee darbate. Eebbaa jechuudha. Tajaajila eebbaa iddoo aarsaa dhaabbata namichi kun. Ammallee barreeffama sin agarsiisa. Dhaggeeffadha suutaan deemna. Suutaan yoo deeman qoreen nama waraabti. Mee ani siifuuta akka dubbadheen firaa baasa waan agarsiiste booda tamaam akka carraanaa kan isi booda. Hojii kun dubbatta qoy. Barreeffama kana ilaala. Barreeffamni kun kaleessa erga siin dooktara bira dhattee dooktarri abadan isiin of ajjeesuu dandeessu. Siin nama gammachuu qabdi erga siin jettee barreeffamni kun nuu barreeffama. Barreeffama kan maaliin jedhe ofiin of ajjeestee jennaan lakkinaan jedhe. Omojii boo'ichaatti ergee jennaan abshirnaan jedhe. Eenyu ayyaantu. Kanaafuu falmattuu. Falmattuu bilbila si wajjin viidiyoo gadhiisa jechuudha. Bilbila si wajjin iskiriinshuuti. Sabboontuu shawaa galchi qo'isi alaan bu'aa sabboontuu. Tamaam ani amma waan takkaan dubbadha. Nuti Arsiisii miti. Shawaasii miti. Nuti Oromoodha. Oromoo keessa ani akka nama takkaatti ijoollee Harargeeti. Dhugaan natti mul'atte yoo jiraate dhibbaan dhibbatti miciyyoon harka namaa duute yaa harka namaa duute. Isni galee miciyyoon shiraan dhoofamtee jirti.
ijoolleen asii kaatee achi dhaquu turte sanii jalqaba onnettee dhaquuf kutte waan kana imaanaa hawaasa Oromoo irraa fudhatanii. Eega bakka san dhaqan garuu mixira ifiif wal dura qaqqaban dhageeffatu ni fitaddaa siifutiya. Micaan kunii fi miciyyoolleen onnatanii dhaqan jalqaba bakka san. Hanga bakka laayivii keessa nu tursiisanii waan san adda baafachuuf dirqamanitti dhugaa qulqulluu nu dura qabu turan. Eega abdii kana faa wajjin walitti dhufan booda garuu shiraa xaxame. Shirri xaxame maali? Wanni jira kanaa fi kanaa, waan jira lafa fixannaa, warri bakka biraa nu jidduu seenini, du'a micootis taatu gumaa fuunee akkana goonee dhiiga ilmoo kanaatiin galchina. Imbaasitamtu reef kabilaashin namarraa galcha. Ni beeknaa misa nutis biyya namaa keesserra. Saniif akkanaa fi akkana galchina. Lafarra fixannaa waan jaamu manguddummaadhaan fixanii akka shawaatii fi akka asittis bakka wal buufatanii guma addaan hirachuuf warra achi jiru fixe. Miciyyoo eenyu ajjeese abdii ajjeese jaalattanis jibbitanis nama dhiigni namaa bachiisee fuula namaarraa beeksisa. Inni yoo urji ani kanan barbaadu waan achi taasifame miti. Ragaa argatte qofa kaasuftu barbaada. Waan asitti na jala turte obboleettiin dhuftee boossee uummata Oromoo dhiifama naaf godha. Abdiitu na sodaachise. Birrii 3,000 hojjadhaan. Birrii 2,000 kaffala. Ani maallaqan qabu. Yoo ati reeffa kana siin gashine, yoo nuti reeffa kana siin gashine, an reeffa kana siin gashine eenyuyyuu sii gashuu qabu kan jette obboleettiidha. Kaleessa immoo dooktarri kan isiin jette isiin gonkumaa of ajjeesuu hin dandeessu. Abadan abaditti jette qaalittiin isiin gammachuu qabdi. Sirigalee kanaafuu falmattuun boo'een kadhadhee naan jette. Boo'een kadhadhee mee nutti ni jennaan ofiin of ajjeeste lakki jettee naasiin haasa'uu jammartu ijoolleen dhiiraan ni dheeraan sun fuudhee achi darbeen jettuudha falmattuu. Lama jedha. Abu Rashiidaan asitti dhuftee ingiliffa kaleessa waan haasame guutuu isiniif tiraanisleetii. Isinii galee deebistanii immoo barreeffamaan maqaan ishee maa isiin falmattuudhuma falmattuu ko ofiin of ajjeeste jedhee mallattoo diimaa irra kaa'etti ergenna lakkinaan jette. Emoji boichaatti ergee jennaan abshirnaan jette. Hadha maaltu dhalate? Jaarsumni fixanii nuyi sobduu gochuu barbaadan. Ofiif ajjeeste. Siifan soomni hin jiru miidiyaa keessattidha. Viidiyoo kee bananiitu. Dooktarri gaafa haasoftu riikardiin jira. Gaafa falmattuudhaan afaan qabanii eenyu Nuraddiin isa eebbisaa turre. Isa taanii dudduuba deebisanii akka isheen hin dubbanne godhani. Dooktarri illee dubbatteetti namni viidiyoo sana qabu as nuufaa baasuu. Namni duuba ijaarsummaa jedhanii halkan nutti dhufani. Dubbii jallisanii. Isuma eengaddaa deebisanii odeessanii har'a. Jijjiirama argitee taasifan oduun har'aaf oduun mana mubaarak jijjiiramni jira. Uma abdiituma dhugaa miciyyoon obboleettii miciyyoo gabbaasu eegaltuu isaa yeroo jaame dhugaan kun dhokeeffamu akka deeman naa galee. Amma maal goon? Ani naan galle obboleettii baasaa yeroo jarri jedhanu keezii wayitachii jalaa badaa jira jedheetan guddataa koolis seenii Tashawwadu. malee Achirratti shawwadamne. Gizee maaltu naa galee ni beektaa siifu. Gizee gurbaa jira usaa jaansa wani naa galee. Gurbaan isaa wajjin jira. Urjii qoqqoy. Urjii galaan ati nama guddaadha. Ilma tuulamaati. Maal argite hadha obboleettii maal jette asitti? Uummata kana naa ibsi. Dhagaan ture. Na sossodaachisanii reeffa kanarree hin argattu waan anan siin jedhe na dhaga'i yoo nan dhageenye waan jedhurraa ka'eeti isa bichaa osoo hin taane rakkoon qabuun ni garuu ijoolleen guyyaa deemanii ilaalaa jira sun dogoggora qabu maalis dogoggorri isaanii yoo naan jette na obsaa hin dubbatinaa cufaa waan biraa haasa'uu dandeessu waan biraa taphadhaa jiranii ergaa deemanii achi ga'anii fixanii booda sas deebi'anii dhufaa jirra mana habaluutti nu eegaa hin jenne mana siifanii cufaa koottaa mana keenyatti sin eegna sin jenne callisanii baratanii waan ta'eef kunis dhibee mataa isaa qaba jireetti ni yaada akkanaa galee akkanaa ifateetti nam tokkos keessan erganii siifan mana keenya cufiitoo mana keenyatti kootu sin jenne callisanii erga bananii booda sila akka seeratti osoo dhugaa uummataaf baasuu haqa jirtu uummatatti fiduu barbaadan ture akkasii miti. Bananii warratanii uummataan koottaa hin jiran osoo banin koottaa akkanatti yaadnee jirra. Waan kana yaadnee jirras hin jenne
waan kana yaadanii fi ka isaanumaa fi rabbitu beeka waan ta'eefi anis xiqqoo waan anas uummata biraa quba qabuutu hin jira. Harkuma namaati dubbittiin xiqqoo ijoolles gaggaafadhee bilbilaan ittuma deddeematii jiru. Namoonni achis jiranii warri mucayyoo faana dhalatanii guddatanis warri itti dhiyaatan takka maqaa ishiitii wallaalee gaafadheetiin an keessa sinii kenna. Namni mucayyootti dhiyeenya jirtu namni beekturre hin jirti. Yoo ati dubbatte jedhanii as faraarraa jechuun waa yaadota adda addaa irraan gaajiraan jedhanii. Urjiiko ani hadda biyyatti sa'aatii tokko guutuu maatii sagalee waraabbadheera. Kana booda homaa gochuu hin dandeessan. Sifanuma qalbii seetu sa'a tokko guutuu sagalee waraabbadhe maatii qobaatti argadhe waan sin irratti hojjettan guutuu yaa saroota asifanii qalbiinuma seetanii sifanii hojii qaban qabatina. Akkuma waan siifu miira keessaa bahituma Turchiiko maaliif karaa buuse borokoleettii keessa barbaadannaa jedhanii akka jalqabde xumurri akka bareedu haqni ugaa akka baatu irratti hojjenne wayyure dhugaan dabdeetti ammallee dhugaan oromoo galteen beeku dhugaan dabaa jira itoonaariin maal goonadha furmaata maal goona amma maayinni carraan keenya isa jedhu yaaddu si fanaanchi ko xankarraan jira shaan as geesseet tabas dhaggeeffadhu carraan ati qabdu Dubaayin keessatti yoo duuti kee duuma saree taatee reeffisi gala malee dhugaan kee hin mul'atu. Mucattiin kun kan isheen duuteef maallaqa waggaa 3 gaafatte kanumaaf duute. Waggaa 3 erga bara 2021 Feesbuuka fayyadamteen beektu maallaqa biyya ergiteen beektu. Obboleettiin illee ani obboleettii kiyya waggaa 7 naasee hin beeku sagalee siyyuu hin beeku nama naasee iyyuu hin beeku abdiitu dawwalee amma nama tokko jalaa yoo bilbila kaaste. Walumaan haasofnaa keessaa naa bilbila nama laayibirraan jiru ana. Turu rakkoon qabu. Sini galee abdiin naa bilbila nama tokko iyyuu hin kaasinaan jedhee Oromoo koo dhiifamaa anumtan beeku hin jiru. Ani yoo beekamada baasiin kan baasiin achi kana nurraa gadi darbii haa amal kana gadi darbii nurraa. Maal akka hojjetu iyyuu hin beeku. Xaxamtuudha hundi isheeyyuu. Oromoon maggaarajaa dudduuba ragaa ba'u, ragaa sobaa ba'u. Rabbiin majidha. Kanaaf nuuf hin darbu bara. Kanaaf hin milkoofu bara.